السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوني كينيا وري أرقمتن هرا. أنا أدف نورا بقى أرقتن جرا. والأرقا كينيا تربي كان كميسا قلقلا. قطاتي سيناتا سنيف بني بالبلا. كنو سنسي من نيرا. أصم فيلاتين بفا. نقصالا وان دبان نومنتي كينيا تيفا. karaa jallaa qabachuun kan daandiirraa gortanii uumaa keessan dagachuun kan namaaf gugguuftanii amantii hin beekamne kan seeraaf heera hin qabne hamma sobaaf bitamtan maaliif dhugaan lallabne si warra hin qabnedha dambii ittiin bulmaataa mirga dhala namaatiif islaamummaan furmaata maqaadhaaf amantiidha garuu hin qabu ragaa kaan uumaadha jedheetu sagada mukaaf dhagaa. Kunoo keessanis dinqii ilma namaa sagaddu. Sin fakkeesse bulaadha. Gabaa sobaa nagaddu. Warra garaadhaaf jettee zayitii gurgurattu. Amantii fakkeessitee ummataan daldalattu. Biyyi dhugaadha se'ee faana fiigee gaggaba. Ummanni otoo maraatiin maaloo dafaa dhaqqabaa. Kaanootiin daldalataa kan kee immoo bu'aan maalii? Sirree hojjetaan jira moo injireedhi of laali. Yeroo sin akka qaamaa fakkeessitanii ija hojii akkas dabbaru eenyutu sinii jaja. Iddoo tokko tokkotti marga nama nyaachisu ajajeessus jechuun waanjoo nama baachisu. Hamma namaa ilaaluuf rabbiin beekaan nu qora. Garee wallaaltotaarraa gara islaamaa goraa. Dhaloota egereetiif maal gochuutu yaadame. Zayitii wal gowwomsuun jiraattu tola waalame. Sobaan bulusiif ta'ee waan uumamteef dagattee hallayyaa bu'uuf fiigdagattee duruu bar musliimoonni rabbii guddaaf bitame dhugaarratti cichuudhaan eenyutu nuun gitame ijjannoon keenya jabaa qilleensi kam nurraasu waadaadha yoo duunayyuu rabbiirraa eenyu nun baasu nu ummata akkasiiti warra dhugaaf jiraatu miti ummanni musliimaa kan zayitiin maraatu. Seera uumaa tokkichaa qaanii malee dabsanii warra garaaf bololan ummata gowwomsanii warra jijjiirtan gara sadii uumaan keenya tokkuma sadii fudhadhu badi ilma namaaf gad jedhee keenya hin fadhifamu uumamaa miti eenyuufuu lafarra harkifamu innoomu jiraataadha jiraataa bara baraa tokkicha rabbii malee waaqummaa Yesuus dhara. Ragaa tokkotti qabdu. Yesuus yoomii kaaseetu ilma namaaf maluunsa. Rabbiin mootii hundumaa uumaan uumamaa maraa. Namaaf akka hin gugguufneef qajeelcha namaaf sin gugguufsisee sin jibbisiisaan uumaa. Musliim sin jibbisiisee. Sin jaallachiisnaan hamaa. Waaq tokko sin dhiisisee jirannaan saditti buufata fayyaa deemaa namaaf sin gugguufsisuun mallattoo dhukkubaati. Buufata jechuun kan koo Qur'aanaaf hadiisadha. Beenyaa kaffaluun qabu hadiisaa shahaadaadha. Mana yaalichaa keessa salaata faatu jira. Sagada san keessa immoo warra rabbiin gabbaruuf abdii jannataa jira. Kanaafuu kottaa fayyaa yaala argadhaa daraa. Jecha shahaadaa malee furtuun jannataa jira. Jira yoo jettan immoo ragaadhaan as nu baasa. Akkan jirre nuu beekna. Soba keessan nu dhiisa. Yesuus barganaa dhufee barsiisa amantii Islaamaa Qur'aana keessatti iyyuu. Yesuus barganaa dhufee barsiisa amantii Islaamaa dhufaatiin isaa kunis bar mallattoo qiyaamaa. Qur'aana keessatti iyyuu wa innahu la'ilmun lissaati jedhama. Yeroo inni itti dhufus obboroo ganamaati. Iqaamaadhaaf jedhame salaata subhii irratti iddoo inni itti dhufus magaalaa Damaaskootti. Manaaratul Baydaatti. Akkaataa dhufaatii isaa warri quba hin qabne. Kottaa nurraa baradhaa nu garaa siniif baanne. Dubbisuu siniif wayya. Shubbisni baradee bu'aa siniif hin buufne. Egaa magaalaa Damaaskootti jalqaba yeroo dhufu subhii salaatee ka'ee hojii inni itti fufu. Gara Falastiin deema humtuu isa da'u kufuun. Karri inni ittiin seenus Baabuluddaa jedhama. Dajjaaliin ni ajjeesa jalqaba waa hundumaa. Achumaan itti fufa barsiisa islaamummaa. Ergasiin itti fufee waggaatummaa dagaagsee amantii dharaa cabsa. Warra isaan waaqa jedhu dhufee achumaan qaanessa.
bifa kanaatiin dhufee amantii islaamaa waggaa 7 gaggeessa. Ergasiitis ni du'a. Sirna waalcha isaas achumaan gaggeeffama. Salaatul janaazaafis annaawunsiin godhama. Du'aayin godhamee fi irrattis salaatama. An ofirraa hin fuune dubbii kana kan hime ko hadiisaa quraanummaa. Walaloon kiyyaarraa kunoo kana fakkaata. Jabaadhe akkatti fufuuf rabbii kiyyan kadhata. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.